Dabalee kan eebbifame haa ta'u dubbii ajaa'ibaa jireenya namaa sooru hafuura namaa gabbisu Waaqayyoo nutti dubbachaa oole maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u obboleessa keenya nagumaan harka keessan qaba Waaqayyo si haa eebbisu jedhame itti dabalaa eebbisaa Waaqayyo si haa eebbisu jedhame Waaqayyo isaa akkasitti nutti dubbachaa oole harka keessa walitti buusaa Waaqayyo galateeffadhame. Garatti guddachuu mala gara gonfichaa waa tokkotu nan hima yeroo dhala taa'ee dubbatu bobaa Yesuus Kiristoos jala taa'eeti leenjisaa gaarii otoo qabu Yihuudaanii gara badiisaatti guddate gara du'aatti guddate maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u garri nuyi itti guddannu gara Kiristoos nuuf haa ta'u ameen gara Kiristoos siif haa ta'u gaafa akkas ta'u gonfoon jira. Gonfoo ulfinaa jira. Gonfoo baanarraa hojjetame osoo hin taane gonfoo ulfina qabu Kiristoos harkaa fudhachuuf jirra jechuudha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u akkuma sagalee Waaqayyoodhaan soora ba'aa turre amma immoo hafuura keenya kaafanneeti Waaqayyoo waaqeffanna. Akkas jennee Waaqayyoo waaqessina. Jireenya koo irratti mana koo irratti Yesuus moo'ee ani kan isaa deemna. Warri kan Kiristoos taatan Waaqayyoon ofirraa waati Waaqayyoo waaqessaa waaqeffanna Waaqayyoon gaafa waaqeffannu Waaqayyoo hidhaa hiika gaafa waaqeffannu Waaqayyoo seenaa jijjiira gaafa waaqeffannu Waaqayyoo wanta itti rukutuu manaa qaba waan ta'eef waaqeffanna Waaqayyoo. Ani kan saati
duumessi mul'ateera sokoossaa malee mootiin lolee mo'eera gogiin hin jiru duumessi mul'ateera sokoossaa malee mootiin lolee mo'eera nuyi maal sodaanna lee maal sodaanna